Pimpalma mirgabba biyyummaa foboon humnoo diinarras zooniilee mara fudhate jabaate guutuu Oromiyaa keessatti itti fufee jira. Haalum kana woboon zoonii Arsade Bashaggaraana dugdaa gan burqatan balii adda suchi jedhamu Agaayyu 17/2024 diin uummata Oromoo saamuuf lubbuu baasirra tarkaanfii fudhate du'aaf madoona dabee jira. Humni diina kunis moona burqaa jedhamirra ka'uun gara magaala Makkeetti malaa osoo jirtu atteetti dhuun battaluma 8 irra yoo ajjeesu lammatu fayyuu hin danda'amne madeessee jira. Guyyumsuun Agaayyu 17/2024 magaala Makkee keessa tarkaanfii ilaalessa paatroolii diinarra fudhateen 3 ajjeesuun 3 madeessee injifannoo milkii argateera. Lolli bilisummaa sabichaaf woboon taasise cimeetfuuf oraa bulaa deebana injifannoon uummata Oromoo. Oromiyaa tooraan faashisti PP'n hidhaan jabaatee jiraachuun dhaga'ame. Jaalirbu dhugaa bal'inni isaa akka ta'anutti isiniif dhiyeesse. Gareen faashisti PP Oromoon diina biyya isaa irraa ittisuuf waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'ee mirga abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatee akka hin jiraanneef gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo ta'a jedhee wanta yaadu hundumaa Oromoo irratti taasisuu jabeessee jira. Bifuma kanaanis godina lixa Harargeetti hidhaan jumulaan guyyaa guyyaan Oromoo irratti adeemaa jiru jabaachuun aanaa mi'eessoo araddaa torbayyoo ganda baaldii keessa hagayya 18 2024 namoonni 13 waraana faashistii PP'n butamuun hidhaatti darbatamanii hiraarfamaa jiraachuun beekameera. Namoonni araddaa torbayyoo ganda baaldii mana barumsaa keessatti hidhamanii jiran 13 keessaa namoota maqaan nu ga'e muraasni Kadoo Ahmed, Muhammad Umar, Aammee Aliyyi, Muummee Ahmaddiinii fi kanneen biroo ta'uu jiraattonni ONM itti himaniiru. Kana malees torbanuma kana keessa namoonni 20 gandichatti hidhamanii akka jiran gabaasnee turuun keenya ni yaadatama. Godilli Wallaggaana Gullisoo waraana faashisti PP uummata nagaa hidhuun raasaa jiraachuun dhaga'ame. Jaaliiraan gameessa bal'inni isaa akka ta'anutti isiniif dhiyeesse. Dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuu fi uummata nagaa hidhuudhaan umurii aangoo isaa waan dheereffatu kan itti fakkaatu murni nama nyaataan PP guutummaa Oromiyaa keessatti uummata nagaa hiraarsuu itti fufuun ni beekama. Haaluma kanaan lixa Wallaggaa aanaa Gullisoo ganda Calliyaa jedhamutti hagayya 14 2024 waraanni faashistii PP namoota nagaa siyaasa kam keessa hin jirre sobaayyakuun namoota maqaan isaanii Ifaa Shifarraa fi Daggafuu Asaffaa jedhaman badii tokko malee mana hidhaatti darbatanii dararaa hamaarraan gahaa jiraachuu jiraattonni gandichaa eeraniiru. Akka jiraattonni kun himanitti namoonni kunneen namoota siyaasa kam keessaayyuu qooda hin qabnee fi hawaasa naannoo biratti jaallatamummaa guddaa qaban ta'uu ibsuun badii tokko malee hojii idilee isaanirraa ukkaamsuun hidhaatti akka darbatan dabaluun himan. Yeroo ammaa kanas aanicha keessatti waraanni sirnichaa uummata baaf gala dhorkaa jiraachuun yaaddoo jireenya hamaa keessa isaan galchee jiraachuu itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaaf himanii jiru. Shagaraana dagamii waraani faashisti PP qabeen jiraattota saamuun dhaga'ame. Jaalurgufa diina bal'inni isaa akka ta'anutti isiniif dhiyeesse. Loltootni sirnichaa impaayera diinagdeen ishee kufaa jiru tiksuuf jecha guutuu Oromiyaatti bobba'an duula saamichaa qindaa'aa uummata Oromoo irratti geggeessuun akkoof jireessaniif koloneel Abiyyi Ahmed irraa ajaja fudhatanii uummata Oromoo hanga humni isaanii danda'e saamaa jiru. Haaluma kanaan kaaba Shaggar aanaa Dagam keessatti waraanni maafiyaan PP afaan qawwee itti qabuun jiraattota saamuu itti fufanii jiraachuu maddeen ONM itti himan. Aanaa Dagam ganda Leellisaa Abbaa Magaal jedhamutti gaafa hagayya 15/2024 waraanni sirnichaa duula saamichaa raawwachuuf bobbaafaman hawaasa nagaa hirmaannaa siyaasaa kamiyyuu hin qabne deeggartoota waraana bilisummaa Oromootii fi wobootuu qabeenyaas kaa'ate jechuun waan isaan mana keessaa qaban tokko osoo hin hambisin saamanii jiraachuun himamee jira. Jiraattota qabeenyi saamame maqaan isaanii Bollee Nagaash mi'a manaa hunda xaafii kuntaala 10 mishingaa kuntaala 8 waliin, Tolosaa Naggasaa mi'a manaa hunda mishingaa kuntaala 10 xaafii kuntaala 3 waliin, Nagaash Tafarraa mi'a manaa hunda mishingaa kuntaala 7 xaafii kuntaala 5 waliin, Tasfaayee Abbuyyee mi'a manaa hunda mishingaa kuntaala 8 xaafii kuntaala 9 waliin, akkasumas Guutaa Badhaasaa mi'a manaa hunda xaafii kuntaala 3 waliin jalaa saamanii fe'atanii deemanii jiraachuu jiraattotni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Ajjeechaa namoota nagaa dabalatee akka aanichaatti saamichi qabeenyaa raawwatamuu guyyaa irraa guyyaatti jabaatee jiraachuu fi ONM rakkoo hawaasichi keessa jiru jala bu'ee gabaasaa turuun kan yaadatamudha. Godina Arsii Bahaa Naasa loltoonni sirnichaa nam tokko ajjeesuun dhaga'ame.
Jaalaqaafan fayyeeraa waan qindeeffatu qaba. Ergamtoonni impaayera bututtuu Itoophiyaa suphuuf dhamaatu waraana isaanii kan gatiin waraanummaa qabu hin beekne hawaasa nagaatti bobbaasuun iraarsaa jiru. Haaluma kanaan agayya 17/2024 aanaa Sakoo ganda dhalataa Caffaa iddoo addaa Turaa jedhamu keessa Abbaas Abdoo fi Kadir Jaarraa namoota jedhaman qabanii mana hidhaa seensisanii reebaa erga turaniin booda nama tokko biraa baasanii ajjeesuu jiraattonni himan. Ergamtoonni PP waan qabanii fi gadhiisa wallaalanii dhamaa jiran guyyaa kaleessaa agayya 18/2024 hawaasa walitti yaamuun nama Abbaas Abdoo jedhamu uummanni irraa haa jilu yookaan haa sodaatu jechuun rasaasa itti roobsanii ajjeesuun erga inni du'es reeffa isaarra dhaabbatanii haala ciiggaasisaan lafatti gadhiitaa turanis jedhu jiraattonni. Akkasuma namni isa waliin qabame Kadir Jaarraa jedhamu reebicha hamaa irratti raawwatameen dubbachuu fi nyaata nyaachuu waan hin dandeenyeef yeroo gabaasni kun qindaa'etti du'aaf jireenya gidduutti akka argamus dabaluun ibsaniiru. Garuu deesteen biyya larraa argannee yoo dabar UN miidhaa fudhatama hin qabne hojjettoota gargaarsa irraa raawwatamu akeekachiisa. Jaalimoona Fayyisaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Mootummoota gamtoomaniitti wiixataarraa sadarkaa miidhaa hojjettoota namoomaa irratti raawwatamu fudhatama hin qabne balaaleffateera. Barkum 2023 addunyaa guutuutti hojjettoonni gargaarsaa 280 ajjeefamaniiru jedhe. Akkasumas waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti Gaazaa keessatti geggeeffamaa jiru bara kana du'a akkasii daraan dabaluu akka danda'u akeekkachiiseera. Itti aanaan daayirikteerri waajjira qindeessituu dhimmoota namoomaa mootummoota gamtoomanii yookiin OCHA Joyce Musiyaa ibsa irratti kennaniin miidhaa hojjettoota gargaarsa irratti raawwatamu idileessuu fi itti gaafatamummaa dhabuun hojii gargaarsaa bakka hundatti hojjetamu fudhatama kan hin qabne dammaqinaan kan hin qabnee fi miidhaa guddaa kan geessisuudha jedha guyyaa gargaarsa namoomaa addunyaa irratti. Waggaa darbee biyyoota 33 keessatti hojjettoonni gargaarsaa 280 kan ajjeefaman yoo ta'u barkum 2023 hawaasa gargaarsa namoomaa addunyaa irratti bara du'aa galmeessedha jechuun barkum 2022 yeroo hojjettoonni gargaarsaa 18 du'an irraa 137 dabaleera jedha ibsichi OCHA kun. Mootummoonni gamtoomanii akka jedhetti namoota barkum 2023 du'an keessa walakkaan ol yookiin 163 hojjettoota gargaarsaa ji'oota 3 jalqabaa waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti geggeeffame keessatti Gaazatti kan ajjeefaman yoo ta'u irra caalaa leellaa qilleensaatiin akka gabaasa OCHAatti Itoophiyaa keessatti hojjettoonni gargaarsaa 6 bakkoota wal dhabdee keessatti ajjeefamaniiru jechuun ajaansi Firaansi Pirees gabaaseera. Godin Qeellam Wallaggaa nagaa woqibee waraanni raayyaa Impaayeritti lama gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkennate. Jaalaqaafan fayyeeraa bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Murni gabroonfataan PP loltoota isaa bobbaasee dargaggoota Oromoo dirqamaan ukkaamsee gara mooraa leenjii waraanaatti ergaa kan turee fi jiru ta'us dargaggoon Oromoo kaayyoo badii sirnichaa baran mooricha keessaa badaa jiru. Kanumaan wal qabatee loltoonni PP mooraa badii sirnichaa keessatti walamanuu dadhabuun ija shakkiin wal ilaalan dhiibbaa sirnichi gochaa jiru jibbuun qawwee fi hidhannoon gooticha waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiru. Haaluma kanaan godina Qeellam Wallaggaa nagaa Oqebbeetti miseensonni raayyaa ittisa Impaayeratti lama gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiraachuun ibsameera. Guyyaa kaleessaa jechuun gaafa agayya 18/2024 miseensonni raayyaa ittisa Impaayeratti baay'inaan 2 ta'an shira mooraa PP keessatti adeemsifamuu fi gochoota gara jabinaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa ooluu ilaaluu dadhabuun bilxiginnaa balfanii qawwee fi hidhannoo mudhii guutuu waliin nagaa Oqebbeerraa harka kennatanii jiraachuun himamee jira. Miseensonni waraanaa kunniin akka jedhanitti kunuunsa gaarii isaaniif godhametti gammaduun cinatti ilaalcha duraan waraana bilisummaa Oromoo irratti qabanii fi dhagaa turan soba ta'uu isaa hubachuun gara daandii haqaaf kaayyoo dhugaatti dhufuu isaaniitti gammadaniiru. Waraana bilisummaa Oromoo bira qawwee AKM 2 boombii F4 fi rasaasa 310 fiduun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo godhanii jiraachuu hoggansi waraana bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Dhumarrattis warreen mooraa diinaa keessa jiran hubannoo fi ilaalcha dogoggoraa PP'n oofu dhaga'uu dhiisanii gara imaltuu kaayyoo dhugaa kan ta'e gara waraana bilisummaa Oromootti dhufanii akka harka kennatan
miira xiiqiin guutameen dhaamaniiru. Godin Kibbilit shaggaraana ammayyaa toraanni faashisti PP jiraatotidha guuraa jiraachuun dhaga'ame. Jaalkinna sababa bal'inni isaa akkattaa nutti isiniif dhiyeessa. Murne gabroonfataa PP akkuma duraan sababa Oromummaa qofaaf yakkuun uummata Oromoo hidhee dararuu amaleeffatee jirutti godina Kibba Lixa Shaggar aanaa ammayyaatti jiraattota adamsanii ukkaamsuun mana hidhaatti guuraa jiraachuun ifoomeera. Badii tokko malee sababa Oromummaa isaanii qofaaf yakkuun guyyaa kaleessaa jechuun gaafa hagayya 18,2024 ganda Kuraa Bulaa jedhamu irraa namoota maqaan isaanii Kumsaa Fayyeeraa, Gaashoo Baqqalaa, Alamaayyoo Galaanaa fi Taaddalaa Baqqalaa jedhaman qabanii mana hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuu namoonni itti dhiyeenyan beekan ni dubbatu. Kana malees aanuma kana ganda Daallee Daak jedhamutti nama maqaan isaa Obbo Dassaalee Gammachuu jedhamu badii tokko malee qabuun hidhatti darbachuu isaanii jiraattonni gandichaa ONM'tti himan. Aanicha keessa manneen hidhaa bakka sadiitti naqamuun yakkoonni gara jabinaa adda addaa uummata irratti karaa loltoota fi ergamtoota sirnichaan raawwachaa jiraachuus dabaluun ibsaniiru. Godin Lixa Harargee Arancaarii waraanni faashisti PP halkan uummata irra dhukaas banuun dhaga'ame. Jaalawii Mahmud bal'inni isaa akkattaa nutti isiniif dhiyeessi. Loltoonni sirnichaa sochii waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa adda addaatti taasisu sodaachuun shororkaa hamaa keessa galanii halkan dhukaasa banuun uummata hirriba dhorkaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan godina Lixa Harargee aanaa Hancaar keessatti loltoonni faashistii PP halkan dhukaasa uummata irratti banuun himamee jira. Aanicha Araddaa Saaqaa bakka addaa Qaacaa jedhamuu fi Araddaa Hincinni bakka addaa Bakaan jedhamutti loltoonni sirnichaa farra riphee lolaa jedhamanii fi milishoonni gaafa hagayya 15 bara 2024 injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo naannichatti galmeesse dhaga'uu irraan kan ka'e sodaatanii galgalaa kaasanii hangaal kan qixxeetti dhukaasuun uummanni akka shororkaa'uu fi irriba dhabu gochuu isaanii jiraattonni araddichaa dubbatan. Kana malees loltoonni kun kaayyoo ba'aniif illee kan hin beekne ta'uun uummata keessaa ba'an deebi'anii miidhuu kan amaleeffatan ta'uu fi yeroo irraa gara yerootti qarshii hedduu uummata aanichaa irraa saamaa jiraachuu maddeen keenya kun itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii